Ashama akkam jirtan ilmaan Oromoo addunyaa jirtan hundi keessanuu nuti jiraattota Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii jechuudha. Magaalaa Riyaad jiraannaa achitti ilmaanii wajji mootummaan badii takka malee ilmaanii wajji nu qabdee ilmaan fayyaa hin qabne kan baatii sadii tunamma waa takka nyaattu dhugaatiin qabdu haliiban qabdu mucaan kun ammoo dhibamaadha dhukkubsataadha. Hundi isaanii nyaata kan qabne mana hidhaa keessatti rakkatu jira darramu jira darraa guddaa keessa jira jechuudha. Wallahi dhageettii namni qabadan namoonni dhageettii qabdan hundi keessanuu du'aayis nu godha iyyaati iyya waliin dabarsa wallahi hundi isaanii ijoollee dhibantuudha. Safaaraan teenyallee nalli takka nu godhu. Safaaraan Saudi Arabiyaa jirtus Riyaadiin Saudi Arabiyaa keessa magaalaa Riyaad jirtu hundi isaanii halli nu godhu dhaban ka irra ciifnu kun qaachaa lafa balaataa ciisu jirra. Wanni gubbaan uffatanis hin jiru mukayyamni isaa diidamee afur nurra deemee jechuudha. Waan kanaaf jecha ilmaan nu harkaa dhumtee jirti. Kanaafuu namni dandeettii qabdan hundi keessanuu haga dandeettanii nu iyyaa nu birmadhaa kun dhumtee jirti ijoolleen nu harkatti jechuudha. Dhumtee jirti dubartiin nu harka hin jirtu ta'aanan harmaa haadhaa hootee guddattee tiniin as geette hunda jira haliiban qabdu waan dhuyduun qabdu aannan hin qabdu jechuudha. Wanni as keessaa isin nyaattu hin jiru yoo gaafannu deebiin kenna tumaa ta'aa jira. Waan kana ta'eef jecha bakka jirtanii nu iyyaati iyya nu dabarsaa isiniin jechuu barbaanne. Waan akkanaati ammas asiinis ni jirti kun tunfaan dhukkubdee akkana ciisi jirti laa sanis ila akkanatti jirti kun ola laal kunillee lashee akkana taa kun ola lali akkana jirra bakkitoon gallus kulootana amma dura kun akkatti galla jechuudha wallahi jiru ajaa'ibaa tana keessa jirra waan kana ta'eef jecha nu iyyaa uummata Oromoodhaa jabaadhaati mee asinillee afaan biraatiin illee kun jira. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይኸው እነዚህ ልጆች ይኸው በራብ እየሞቱ ህፃን ናቸው። ህፃን እስር ቤት አይደለም ቤት ሆኖም አልተቻለም። በሰው ሀገር በኮሮናው የተነሳ በኮሮና ሰው እያለቀ ተለያይቶ በተቀመጠበት ሰዓት አሁን ደግሞ ይኸው መስሪያ ቤት ተቀምጧል። ህፃናት የሞት ነው እየሞቱ ነው። ማንኛውም ሰው ይሄንን አይቶ ትንሽ የመንግስት አለ ማለት ይችላል። የመንግስት ያለ ይባል ለመንግስት ያለ ይባል ሀገራችን መንግስት ይሄንን ይየው ምንድነው? እንዴት ነው? ህፃን እየሞተ ነው። በዚህ ሰዓት አዋቂ ራሱ በተለያየበት ሰዓት ህፃን አንድ ላይ ሆኖ ወላ ያ መሸፈኛ ምን የለም ሐማሙ ምኑ ሁሉ ቦታ የለም ዝቅዝቅ ወጥቷል። በዛ ላይ ደግሞ ህፃናት እየሞተ ነው። አዋቂ ምንም ችግር የለውም። ህፃናት እየሞተ ነው። እነዚህ ህፃናት ትንሽ የመንግስት አለ እያለ ነው። ይሄው ሪያድ ሳውዲ አረቢያ ሪያድ በጣሃ ላይ መርከዘ ሾርጣ በጣሃ ነው። ማንኛውም ሰው ይድረሱለት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።